kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraa isiniif darbuu eegalee jira. Kanneen har'aaf qabanne keessaa deeggarsa namoomaa guyyoota 100 booda yeroo jalqabaaf Tigraay seenee fi haala rabsaa isaa ጫዓተይ መዓልቲ መጀመሪያ ጊዜ 21 መካይን ለሐዛ amma yeroo jalqabaaf konkolaattonni 21 seenaniiru kanneen keessaa 20 waan soorataa fe'aniiru. namoota dhedheeroo Itoophiyaa lamaan nagahoo Jimaa fi Birhee Gaashuu qaamaan wal arganii maal waliin jedhan. kana duraan kophee lama kennee fi illee kennaa wayii gaabii wayii naa qabee dhufe kennaa sannaaf kennee jiran illeeni. oduu biraan ammoo gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa waabiin akka hiikamu murtaa'uu isaa isinitti himna. walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa gidduutti mudate lubbuun namoota 5 darbu oduu keessattis qabannee jirra. kan isiniif dhiyeessuun Zalaalam Taaddisaati. kan jalqabaatiin gargaarsa namoomaaf jecha humnoota Tigraay fi mootummaan dhukaasa dhaabanii guyyaa 9 booda gargaarsi yaalii jalqabaa Tigraay galuu itti gaafataman qonnaa fi misooma baadiyaa fi qindeessan gargaarsa tattamaa naannoo Tigraay Dr. Attinkut Mazgibee BBC'tti himaniiru. kana dura guyyoota 100f gargaarsi gara naannichaa hin galle kan jedhan itti gaafatamaan kuni. ላብ ትግራይ ድሕሪ ዲሰምበር 14 amma yeroo jalqabaaf konkolaattonni 21 seenaniiru kanneen keessaa 20 waan soorataa fe'aniiru tokkommoo boba'aa kan fe'edha. kana dura WFP'n guyyaa guyyaatti gargaarsa konkolaataa 100 akka ergu ture kan karoorfame. haala amma jiruun garuu konkolaataan 300 akka galu walii galleerra. sababiinsaas bara 2021tti gargaarsi gara Tigraay akka galu yaadamee ture ijaan galleef haala yaaddeessaa amma jiruun konkolaataan 300 akka galu walii gallee jirra. konkolaataawwan 21 kunneen gargaarsaaf osoo hin taane yaaliif kan isaan ergaman naannoo nagaa ta'uusaa mirkaneessuuf kan ergamanidha. bara darbee gargaarsi marsaa 6 Tigraay akka galu karoorfamee ture. marsaa tokkoon qofa gargaarsi kuntaala miiliyoona 1,070 akka galu eegama ture. qabatamaa kan galee garuu harka 7 qofaadha. gargaarsi kuntaala miiliyoona 4.4 galuuf kan ture cirumaa gara Tigraay hin deemne. kana yaaduun guyyaatti konkolaataan 300 akka galu WFP fi USAID waliin walii galleerra. kunis uummata miiliyoona 6.3 qabuuf kan karoorfamedha. gargaarsi kunis dafee akka qaqqabu walii gallee jirra. ምሳና ስምምነት አለው ማለት ነው ከዝነብዑለና gargaarsi kun erga Tigraay galee guyyaa 4 kan darbe yoo ta'u ergasii kanneen 20 galan alatti konkolaataan haaraa hanga kaleessaatti garas deeme akka hin jirres dubbataniiru. ኣብ ትግራይ ኣብ መዓልቲ haala amma jiruun guyyaatti nyaati gargaarsaa kuntaala 40,000 barbaada. amma kan galee garuu kuntaala 3,000 qofa. kun immoo homaa jechuun miti. amma yoonaa gargaarsa samaraa jiru irraa konkolaataan ka'ee hin jiru. amma achi ta'aniitu eeyyama eegaa jiru. guyyaa kaleessaa konkolaataawwan 35 akka kaan hojjettoonni WFP nutti himanii turan amma garuu eeyyamni hin kennamne jedhan. mootummaan federaalaa gargaarsi akka kennamu himus eeyyamallee kennuu hin dandeenye. gama keenyaan konkolaataa tokkos haa ta'u kuntaala tokko qonqoo tokko nu bulcha jennee malee adeemsi isaa tasuma itti gaafatamummaan kan guutame miti. konkolaataawwan danqaa tokko maleedha kan isaan dhabbachaa jiran. gargaarsi gara Tigraay hin galle kun ifa ta'uu qaba. dhaaboti gargaarsaa gargaarsa akka hin dhaqqabsiifneef gufuu tahaa jira. addunyaan kana beekuu qaba. ኣብዚ ኩሉ ዓለም እውን ክርድኦ ኣለዎ. itti gaafatamaan kun guyyaatti konkolaataan gargaarsa 300 naannicha akka galu dhaabota gargaarsaa wajjin walii galameera jedhanillee gama mootummaa fi dhaabota kanaan hamma yoonaa ibsi kenname garuu hin jiru. hundeessaa fi qopheessaa olaanaan miidiyaa Taraaraa gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka bahu murtaa'e. haati warraa Taamiraat Nagaraa Salaam Balaay manni murtii waliigalaa Oromiyaa murtoo kana akka har'a dabarsee fi kaffaltii barbaachisu xumuruu BBC'tti himaniiru. oolmaa dhaddachaa irraas haala kanaan dubbatu. wabiidhaan akka bahudha kan murtaa'e. har'a maallaqicha galchitee nagahee mana murtii galchitaa isaan ammoo waan barraa'u qabu barreessuun ragaalee siif kennuu naan jedhan. nuyi waan nurraa eegamu barreessinee galchineerra. manni murtii ammoo xalayaa mana sirreessaaf barreessee siif kennaa naan jedhaniiru. kaffaltii barbaachisu kaffallee turre. garuu har'a sa'a booda abbootiin seeraa waajjiran turre. namni nuuf mallatteesse waan hin jirreef nama mallatteessu eegna jechuudha. boru nu mallatteessu jennee abdanna. Taamiraatiin har'a argadheen ture. fayyaa isaati xiinsammuudhaanis fayyaadhaanis haala gaariirra jira. abukaatoon isaa gaafa bitootessa 2 wabiidhaan akka bahuuf ture kan gaafate. sana booda ammoo deebii abbaa alangaa dhaga'uuf gaafa bitootessa 8tti beellama qabatan. ammas ragaalee hin ilaalle jechuun gaafa 13tti beellaman. nunis gaafa beellamichaa deemnaan ammas galmee isaa hin ilaalle jechuun gaafa 15tti beellamani. abbaan alangaa wabiidhaan akka hin baane murteessaa nu beeksiseera. isaan garuu galmee qorannoo poolisii irra deebiin ilaaluu barbaanna jedhanii gaafa 20tti
irratti beellama qabatan. Galmicha ilaallee gaafa 27 murtee keenya isin beeksifnaa nuun jedhanii ture. Kanaaf har'a murtoo isaanii nu beeksisan. Amma erga hidhamee ji'a 4 guuteera. Dhumarratti kana dhagahuu kootti baay'ee gammadeera. Waaqayyoof haa galatu. Beellama jedhamaadha kan inni as ga'e. Manni murtii Oromiyaas himata irratti hin banne. Murtoo maleedha hanga kana kan ture. Garuu har'as murtoon kun darbuusaatti gammadeera. dhimma ittaanu qabanneetiin dhedheeroon Itoophiyaa lamaan Nagawoo Jimaa fi Birhee Gaashuu yeroo jalqabaaf qaamaan wal arganii waliin dubbatan. Dargaggoo Nagawoo Jimaa dheerina isaa meetira 2 fi seentimeetira 25 ta'een nama dheeraa jedhamu miidiyaalee irratti erga mul'ateen booda ture gama naannoo Amaaraati. Namni Birhee Gaashuu jedhamu ammoo dheerinaan Itoophiyaarraa tokkoffaan ana jechuun kanas bahe. Nagawoo Jimaa hojjaa isaa kanaaf beekamtiinis kennameeraaf. Ofii erga namootni lamaan wal arganii miidiyaalee hawaasaa irratti eenyu caalasa jedhuuf namootni yaada isaanii qoodaa turan. Waayila Koomaatii olaanaatu miira ture Nagawoo Jimaa waliin turtii taasise. Dhugaadhaani Birhee Gaashuu jalqaba kana irratti argee miidiyaadhuma BBC kanatu gabaasee ture jechuudha. Jalqaba achirratti argeen ture. Ergasiiti qaama illee duraan waliin beeknu jechuudha. Inni kan jiru naannoo Awwiisanidha jechuudha. Ani immoo kan jiru as gara magaalaa Makiiti waan ta'eef kan durallee waliin beeknu ani kanan isa bare sooshaal miidiyaa irratti isa argee tureyyuu. Achirratti argee achi booda jechuudha namoonni baay'een ekiletu caalaa jechaa turan. Inni kun Nagawootu caalaadha. Inni kun Bireetu caala jechaa turan jechuudha. Walfalmii namoota baay'ee ture jechuudha. Ani kuni homaayuu ta'e irratti mul'anni ture yeroo sana jechuudha jalqabatatti. Na caalu si yoon caale fi dansaa koomisi dhimma koomisi jedhee man caal jedhee jechuudha. Maaliifin kuni kennaa waaqaati waan ta'eef. Anillee innillee ijaarannee miti kan hojjaa kana arganne jechuudha. Gara magaalaa Finfinnee dhufee jira naan jedhinaan anis nama na caalu kana argachuun qabaa jedheen ariifadheen isa bira dhaqee jechuudha gara isaan nawaamanitti. Kaayoonni jaraa guddaan illee anaa fi isa wal bira qabanii dorgomsiisatti fakkaata. Namooti dhedheeroon kun lamaan ennaa jalqaba wal argitan maal jettan wal bira dhaabbattanii wal safartan moo miira ture mee na yaadachiisi kaleessa? Wanti safarrii jedhu hin jiru ani beektaa indoomni kana duraan nama ofii olitti ilaaleen beeku beektaa nama ofuma gadiitti ilaalaa ture. Nama ofii gadiitti ilaalu kana arguun qaba jedhee manni ariifadhee dhaqe gaafa dhaqu akka dhaqe hin taane maali 250 jechaan turre akkamitti akkas ta'e jedheen beektaa waanii jedhee yaada biraa keessa galee ture jechuudha. Xiqqoo akkan mataan irra jirudha kan akka suura jiru kana jechuudha. Innaa wal bira dhaabbattan eenyutu caalere? Baay'ee miti garuu xiqqoo dhuma isheen nan caalalatti fakkaate xiqqoo caaleetan jira jechuudha. Akka isa caaltu amanee inni? Inni walumatti dhaabbanna miti ree maali amanuun isaa na feddeeti. Na caalu isaatti jechuun sila osoo na caalellee ani jechuun baay'ee natti tola ture beektaa maaliif yoo itti uumama waan ta'eef anis innis uumama waa'ee nu kennedha waan ta'eef jechuun ani miira gammachuu wayii eegee tureyyuu gaafan isaa argu immoo akkas hin taane waan ta'eef xiqqoo natti dhagahame maal sobuun maaf barbaachisa jedheeni waan akkasii keessa seenee ture jechuudha. Dhuunfaadhaan wanni wajjin haasoftan maaltu jira atiif inni yaaduma wanni wajjin yaada wal jijjiirtan? Nagaa wal gaafachuudha kana dura akkan kenneefi turedha anillee kan dura kophee lama kenneefi beektan. Kana duraan kophee lama kenneefi innillee kennaa wayii gaabii wayii naa qabee dhufe kennaa sannaaf kennee jira innilleeni. Kan kanarraa walumaan taphachuu akkasumas walumaan bashannanuu tureyyuu iddoo itti waamamne riizortii haayileetti waamamne walumaan taphachuu walumaan bashannanuu ture malee wanti biraa wanti haaraa wanti ture hin jiru jechuudha. Kennaa kana kophee lama kanarra kan ergiteefati kan masiif namoonni sii bitan irra ergiteefi? Waanuma qabu raan qoodee kenneef beektaa gaafan viidiyoo isaa ilaalu baay'ee nama rarriti miilli isaa akkasii waaratee tasarsee waarateeti waan jedhe jennaan baay'ee nama rarree beektaa kophee lama ergeefi hanga argatutti jijjiirraallee hanga argatutti dheeni kophee lama ergeefi jarillee qabaniituma na geessan jechuudha isa bira innillee kennaa wayii kaleessaa kennaa gaabii wayii naa kennee dhufe jira jechuudha. Amma immoo oduu gabaabseen isinitti hima guyyaa kaleessaa daangaa naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa fi naannoo Sidaamaa aanaa Cirrii jedhamtutti wal dhabdee dhalateen namootni shayyoo du'an kaan ammoo miidhaan irra gahee jechuun itti gaafatamaan waajjira nageenya naannoo Sidaamaa obbo Alamaayyoo Ximootiyoos BBC'tti himaniiru. Hawaasa Sidaamaa naannicha keessatti namni beekaman qawween dhahamee ajjeefamuu sababa wal dhabdee kanaa ta'uu kan himan itti gaafatamaan kun amma dubbiin qabbanaa'eera jedhan.
Ejensiin basaasa Somaaliyaa hidhattootni Alqaayidaa fi Alshabaab pirezidaantii fi ministeera muummee Somaaliyaa irratti haleellaa addaa xiyyeeffachuu bira gahee jedhe. Ejensichi yoomii fi eessatti haleellaan kun raawwatamuuf akka karoorfame akkasumas dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa hin kennine. Darara Daarfuritti taheen walqabatee dhaddachi jalqaba mana murtii yakka idila addunyaatti banamuufi kunis erga rakkoon hamaan naannoo Sudaan kanatti dhalatee waggaa 20 booda kan raawwatudha. Komaander Tanaanyee Walduu godina Iluu Abbaa Booritti miseensa poolisii yoo ta'an ijoollummaa isaanii irraatii kaasuun fedhii fi jaalallee biqiltuu fi bosonaaf qaban guddaa ta'uu himan. Fedhii keessa isaanii jiru kana gara hojii qabatamaatti jijjiiranii waan keessi isaanii hawwu kan arguuf garuu qabiyyee lafaa dhabuu fi maallaqa dhabuun abjuu isaanii kana daangessee tureera. Komaander Tanaanyeen bara 2003 yeroo aangoo argatanii gara hoggansa mana sirreessaa godina Iluu Abbaa Booritti hojiitti jalqaban daandiin abjuu isaanii itti milkeessan akka saaqameef himan. Lafa hektaara 6 ta'us bosonoomsuu isaanii himaniiru. Maaltu akka isaan kakaase akkasiin himu. Kan nu kakaase lafatu duwwaa jira. Oomishan baasu dhameetiyyuu callisee taa'e lafni. Lafa oomishan baasu dhamee taa'e kan garuu mukoota adda addaa irratti dhaabnee tajaajila kennuu danda'a kan jedhuyyuu gidduu galeessa godhatte. Mukni kun immoo dhaabame immoo qilleensa naannoo jiru kan geeddaruu danda'a. Qilleensa naannoo kana geeddarre immoo sana keessatti aara galfii ta'uu danda'a kan jedhuyyuu qabatanii hojjetan jechuudha. Waggaa meeqa hojjettan? 2003 irraa mammaatti hojiirra jirra. Waggaa 9 kanatti lafa hektaara 6 misoomsitanii? Eeyyee. Sana duwwaatu hin taane egaa kuduraan muduraan wantoota adda addaas hojjetamee jira jechuudha. Kuduraan muduraan kan akka anaanaasii, muuzii baay'inaan bal'inaan kan dhaabne jiru. Gabaa keessatti illee gatiisaa gadi buusnee uummanni haala salphaatiin akka itti fayyadamu goonee jirra. Atikiltii kan akka raafuu maraa, qayyisirii, kaarootii kanaa waan gara biraas jechuudha. Mukoota gurguddaa ta'an immoo kan akka jaakfruutii kan gishxaa kana faas dabalataan dhaabuudhaaf yaaliin godhamee jira jechuudha. Akka amma bosona ta'e lafi sun? Bosona ta'ee jira. Bakka aara galfii ta'eera. Achi keessatti immoo magnaanyaan illee hojjetamee jira. Fakkeenyaaf amma lafa hektaara 11.25 irratti bakka bashannanaati kan hojjennee jirru jechuudha. Haroo namtolchee illee qopheessinee jirra. Haroo namtolchee hektaara 3 irratti jechuudha. Haroo namtolcheen kun immoo qurxummii keessatti galchinee qurxummii isaas tajaajila gabaatiif akka nu goonee jirra. Tajaajila jalbaatiif akka oolu goonee jirra. Haroo namtolchee kana wajjiniin immoo qabatee aadaa godinichaa kan ibsuu danda'u salganiluu kan jedhamus qopheessinee jirra. Galma isaa galma aadaa salganiluu qopheessinee jirra. Galma aadaa salganiluu kun immoo bakka haroo namtolchee kanatti illee fuula garagalfatee yaa'u aadaa keenya keessatti kan beekamu Oromoon malkaa garagaleetii akka inni waaqeffatu jiidha barbaada. Sunillee naannoo antanii keenya kanas akka inni argamu goonellee hojjetamee jira jechuudha. Achuma bakka bashannanaa kana keessatti immoo bakka taphni ijoollee illee qopheessinee jirra. Asuma keessatti kan akka faawunteelii, kan akka daakaa bishaanii tajaajilaaf ijoollee garuu daakaan bishaanii keenya nuuledhee yaadaaf kana laman booddee isas illee akka magaalaa keenya wantoota hin jirree amma tokko jechuudhaan guutuu ta'ee akka biyyoota garagaraa yoo gochuudha baanne amma tokko dhimma namni itti tajaajilamuu danda'u iddoo biraa waan jiru naannoo isaatti akka inni argachuu danda'u uummata keenyaaf. Tole haalli itti biqiltuu dhaabdan hojiiwwan kana itti hojjettan tarii sirreeffamtoota haala kamiin itti hojjechiistan yookaan immoo akkamitti itti hirmaachistan? Gaariidha. Sirreeffamaa seeraa kan itti hirmaachisne keessumattuu bosona mancaasanii kan gara mana keenyaatti galan jiru baay'inaani. Jalqaba jarratti hojjenne bosona mancaasuun sirrii kan hin taane kan barsiisuu danda'amu dhaabsisanii gatii ta'eedhaa fi jarri kun biqiltuu adda addaa akka dhaabanu hootaan kennamee fi akka isaan hojjetan goone jechuudha. Diizaayinii isaa ofii keenyaaf baasna. Jarri immoo dhaabbii isaa raawwataa turan jechuudha. Baay'inaan garuu namoota bosona mancaasanii dhufan keessatti hirmaachisne sirreeffamtoota murtiin isaanii waggaa 4 gadi ta'an yakkisaa